Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti naada qabu egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya yeroo dheeraa booda walitti dachaanee jirra egaan dhimmi walitti dachaaneen dhimma gabaabaa tokkodha innis maal inni dhimma miidiyaa hawaasaa kanarratti ajandaa ta'ee deemu keessayyuu dhimma kan koo irratti jechuudha. Egaan maaltu ture viidiyoo dhiheenya namoota na arrabsaniif deebisee tokko keessatti namoonni gareedhaan ijaaraman viidiyoo gamaa fi gamanaa walitti muranii akka waan ani kutaa irraa dhaladhe kutaa hawaasa bal'aa hawaasa kabajamaa fi jaalatamaa idil addunyaa irratti muufachiisee jira. Garuu viidiyoon isaan muufachiise sun viidiyoo dharaa ta'uu akka isin argitan gamaa fi gamanatti viidiyoo dharaatii fi isa dhugaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Dhugaan kan eenyuti kan jedhu isinummaan deebii kan deebistan ta'a. Haa ta'uti haasaa kiyya kana keessatti hawaasa koo bal'aa yoo muufachiisee jiraadhellee akkasumas immootu jechoota narraan eeggamne yoo akka tasaa kan dubbadhu taate asumaan dhiifama gaafachuuf waan deemuuf hundi keessan dhageeffadhaa isiniin jedha. Egaan viidiyoon kun lamaanuu akkuma isin argitan viidiyoo gisee tokko waraabbameedha. Viidiyoo tokko irratti akkuma haasaa jalqabeen adda kutanii haasaan irraa nama arrabse bakka buusan. Viidiyoo kanarratti immootu kan kallattiin haasee TikTokii kiyyarraa gadi buusee isin dhageessa jechuudha. Hundaafuyyuu mee viidiyoo kana dhageeffadhaatiniin kan dhugaatis dhageeffadha. Viidiyoon kun kan dharaati. Akka waan ani kutaa Arsii yookaan hawaasa bal'aa kiyya hawaasa jaalatamaa akka waan an arrabsee keessayyuu shamara Arsii akka an arrabsetti fakkeessanii hojjetan. Inni kun immootu waa'ee shamara keenyaa gizee ani haasa'u warra kabajaa qaban warra jaalala beekanii fi Arsiin maal akka taate yeroo ibsu mul'isa. Hundaafuyyuu viidiyoo tanas dhageeffadhaa kanasitti deebitanii itti fufa. Shamarran Arsii kana booda summa billaahi laziim anatu mata. Ayyee shamarran Arsii ajaa'iba ajaa'iba guddaadha. Waan hin fakkaanne biyya tokko fuudhanii biyya tokko walitti fidanii hawaasaan jaaladha hawaasaan kabaju akka isaan natti muufatan godhee jira. Garuu dhugaan isa kami kan jedhu kunoo ragaadhaan viidiyoo kan koo isinii fidee jira. Ragaan mee isa dhugaa isin kalaaltanii ka gurra keessanii dhageettanii adda baaftan ani immoo maal jedhe kan jedhu asuma irratti waliin dhageeffanna. Shamarran Arsii jalqaba irratti warri bultii qabanii fi warri maatii fi kabajaa qaban miidiyaa iyyuu fayyadaman harki caala. Maaliif yoo jaarsa qabaatte aadan teennatuun waan baay'ee jabeessitti beektanii safuu waan jedhu tokkotu jira. Miidiyaa maan banattu sodaatte yoo jaarsa qabaatte harki caaltu. Yoo banattellee hin seentu bakka arrabaa bakka maalii kana jaarsi hin dhiisu. Okay, hundaa fixuun dirqamaa miti. Amma asirratti maal hubattan? Shamarran Arsii bakka jettu san asitti fudhatanii bakka ani ijoolleen arrabsaa turte itti arrabse san bira galchanii akka waan an shamarran Arsii anatu gadi isin garagalche jedhee fakkeessanii odeessan. Garuu ani ka jedhe shamarran Arsii warri kabajaan aadan teennatu waan baay'ee jabeessiti waan baay'ee laalti maal ka jedhu haasaa isin dhageeffattan kana gadhiise jechuudha. Kanumaan ummanni keenna waan ediitii ta'u addan baasneef dallalanii jiran dhugaadha nama dallansiisa. Osoo haasaan kun dhugumaan kiyya ta'e baay'ee nama dallansiisaa jechuudha. Maaliif jennaan ani haati irraa dhaladhe haadha Arsiiti abbaan kiyya abbaa Arsiiti maatiin kiyya Arsiidha sanyiin tiyya gosti tiyya Arsiidha jechuudha. Arsiin ummata kabajamaadha ummata bal'aa ummata safuu beeku ummata duudhaa beeku. Aadan Arsii waan baay'ee jabeessiti. Wantummaan amma akkan an dhiifama gaafadhuuf na kakaase guddaan maali? Aadaa Arsii keessatti safuun baay'ee eeggatamaadha. Haasaa warroota na arrabsan saniif deebisaa ture sun afaan ani baasaa ture sun akka safuu ta'e waan beekuuf dhiifama gaafachuu dhufe jechuudha. Garuu maalirraa waan kana ka'e? Reediin sababni maan inni waan kana fideef maaliif yoo jettan akkuma isin beektan waggaa tokkoof namoonni hojii na godhatanii waan isin ajaa'iburraa namoonni hojii na godhatan kun garee lama garee sadii hin caalu. Gareen lama sadiin kun garee irra gahee jira. Waasaappiidhaan ijaaramanii duula yeroo hunda ana balleessu bakka an deemetti na arrabsu mana banatanii suuraa kiyyaaf suuraadha mana kiyya fayyadamanii haasaa jibbiinsaa facaasu ummata kiyya kan na jaalaturraa adda na baasuuf kaka'umsan godhanii haala ajaa'ibaatiin hadheessaa turanii kanarraa ummatoota saniif deebisa jedheen live irrattis dubbadhee jechuudha. Viidiyoon jira. Viidiyoo yoo dhaga'uun kan barbaachisu taate eenyuun akka ilaallatu eenyu akka hin ilaallanne warri TikTokii kallattiin na hordofaa ture argee jira. An jalqaba irratti haasaa kiyya osoo eegaliin namoonni sheekoleen ustaazonni daa'imman
harmeelen akka na dhageeffanne affeeri jalqabarra haasaa kiyya irratti yoo na dhageeffattan haasaan kiyya badaa waan ta'eef natti muufattanii deemaa jedhe itti aansee mootu uummanni kiyya Arsii wanni an haasa'u kuni anillee isin bakka bu'ee dubbadhu warra dubbadhuuf sanillee Arsii bakka buusee hin dubbadhu namoota na arrabsan qofa ilaallata haasaan kiyya kallattiidhaan jedhee itti seenee jechuudha seeradhee jalqaba osoo haasaan eegalee achi booda haasaa kiyyatti seenee namoota na aarsan namoota na arrabsaa turan kallattiidhaan wantoota silaa namni ittiin nama arrabsu hundaan arrabsee jechuudha haasaa san amma namni gariin haasaan sun sirraan eeggamu haasaa madaalamaa miti ati nama guddaadhaa si jaalanna si kabanyanaan jedha dhugaadha jaalalaaf kabajaa sinnaaf qabdan hin beeka namoonni gariin immootu lakkii viidiyoo baay'ee kan argaa jirru ka ati nu arrabsite arginee jedhan kanaaf kana hubachiisuu dhufe jechuudha ani ummata kiyya Arsii ummata kabajamaa fi jaalatamaa arrabsuu miti haamilee ittiin ol jedhee ilaalu hin qabaadhu hin qabulleedha haasaan kiyya sun kallattiidhaan jarasan ilaallata ture namoota diina kiyya isiniin jedhe kanatu fakkeessee ummata kiyya dogongorsiise an ummata kiyya kan irraa dhaladhe kan irraa dhaladhe jechuudha ummata Arsii dhaabbadhee miti jilbifadhee dhiifama gaafachuu danda'a maaliif jennaan badiin kiyya taanan garuu sobaan waan san narratti duulanii hawaasni kiyya ammas warri dogongoraan naxxaartan warri osoo beeytan naxxaartan yoo jiraattan dhiifama guddaan isin gaafadhaa garuu mootu wallaahi wabillaahi rabbi birattis nama birattis ilaa yoomil qiyaama namni hin dhiifneef warra maqaa kiyyaa waggaa tokko na abaare warra suuraa kiyya fayyadamee na abaare anillee isiniin dhiisuu rabbis isiniin dhiisin ani ummata kabajaa irraa bahe waan qabuuf safuudha waan guddadheef kana booda waan barbaadda yoo odeessitan deebii isiniin deebisu maaliif ani Arsiin akkatti na guddiste qabdi safuu ittiin na guddiste qabdi safuu san cabsuu kiyyaaf dhiifama gaafachaa jira hawaasa kana jechuudha hawaasni keenya hawaasa jaalatamaa kabajamaati namni gariin akka waan shamarran Arsii arrabseetti ilaalan yaa obboleeyyan tiyya ani Arsiin shamara Arsii arrabsuu hin danda'u maaliif jennaan haati tiyya Arsiidha haati tiyya warqiidha shamarri Arsii ajooftuudha nuun jette jettan no ani hin jenne ani ka jedhe warra ajooftutu na arrabsaa jira jedhe malee shamarran Arsii ajooftuudha hin jenne shamarran Arsii warqiidha warqii daayimandiidha kan ammoo addunyaarra gaanuu ba'aa jira haala fuudhaa yeroo keenna keessatti shamarran Arsii warqii ta'uu nutti argisiisaa jechuudha duudhaan keenya ani shamarri Arsii akkana jechuu afaan itti hin qabu warri ani kallattiidhaan arrabsaa ture Arsiis bakka bu'an Arsiis ta'uu hin danda'an warroota jireenya dhuunfaa isaaniitu jiraachuu hin dandeenyeef deebisaa ture jechuudha kanaaf ani haati na dhalte urgooftuudha obboleettiin koo urgooftuudha shamarri Arsiis urgooftuudha warri har'a duula kana sobeetiin akka hawaasa kiyya buusuuf shamarri Arsii akka waan arrabsetti fakkeessan isiniin milkaa'u shamara Arsii qofa miti shamarri Oromoo argite kabajaa fi duudhaaf safuu beekti argite jaalala beekti kabajamtoota jechuudha shamarran keenya addunyaa irratti maqaa nu yaamsaa warri jiru warra shamarran keenyaa jechuudha isin garuu har'a akka waan ani ummata keenya xiqqeessu hin milkooftan yoomiyyuu shamarran amma isin akka waan an arrabseetti ilaaltan kan ani mootu dhaadheessa isinitti mul'isaa jechuudha ani isinii olitti shamarran kanaaf nama dhaabbatudha nama kaleessa ijoolleen keenya gaafa biyya Arabaatti rakkataa jiran kutaalee adda addaa keessaa shamarran mana madaam namni boo'ee boochisee YouTube irratti ummata mana madaamii Arabni hiite kan hiisisaa ture kan sagalee taafii ture ana warri arrafaan banu kun qubaan qabu warra shamarran nyaatu warra hawaaladhaan quuncisu warra ijaazadhaan mallaqa isaanii xaragetu har'a bakka bu'aa of godheetiin akka warreen shamarran xiqqeessatti ilaalaa jechuudha ani kanaaf shamarraniif bakka guddaa qaba yoomuu shamarran ana biratti mataa koo gubbaa jirti kabajaan qabaaf jechuudha afaan ittiin shamara Oromoo arrabsuun qabu kanani arrabsaa ture sunuu akka dogongoraatti fudhadhan maaliif warra dhugaadha namni nama arrabsu nama kaayyoo hin qabne nama jireenya hin qabne nama keessattuu jireenya dhuunfaa keessa taa'ee nama arrabsu warra akkasiisaniif deebii deebisuu kiyya santu dogongoraa nama 200 nama 300 kan hin caalleef kan jireenya hin qabneef deebii deebisuu kiyya anuu of xiqqeesse kanaaf akka dhiifama gaafadhuuf naga kaase malee ijoollee saniif jedheeti miti isiniif rabbillee dhiisin anillee isiniif hin dhiisu an hawaasa kiyya bal'aa hawaasa na kabajuu fi hawaasa na jaaladha hawaasa keessa dhaladhee fi kan viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha kanaaf hawaasni kiyya warri dogongoratti na fahamtan na of kolchaa isiniin jedha akkasumas immootu warri lakki bakkummaan kunuu isin hin madaaluu atummaanuu dogongorte jettan dogongora kiyya fudhadhee dhiifama guddaa saba kana gaafachuu barbaada maaliif dhugaadha ilmi namaa safuu fi duudhaan guddatee afaan badaa of keessaa baasunu
anis akka nama tokkotti osoo nama biraa ta'ee himuufadhaa jechuudha. Kun nurraa hin barbaachisu jedhee nama haasa'a ture keessaa isa tokko. Isa sani amma kan natti mul'ate ani reediin keessan haasaa safuu eeggate dubbachuu dhabuu kiyyatti na of kolchaa dhiifama naaf godha. Keessayyuu namoonni gama arsiitti fudhattanii akka waan arsiitti tuqeetti ilaaltan an arsii hin tuyne tuquufis hin deemu yoo isinitti fakkaatee jiraate dhiifama guddaa isin gaafadha. Galatoomaa ulfaadha. Namoonni mootu akka addaatitti natti muufataniif miidiyaa hawaasaa tokko irratti akkuma natti muufateen badee yoo jiraate sheer waliif godhaatiniin hawaasa na jaalatu hawaasa na kabajuu biraan naaf gaasiniin jedha. Ulfaadhaa kabajamaa gama boodatti irratti miidiyaa hawaasaa tiktaak irratti kan balaan irratti ka'e irratti illee yaada kiyya qoodamee dhugaa jiru akka viidiyoon isin ibse kanatti isaaniif illee viidiyoodhaan ibse hawaasa na jaalatu dhiifama gaafachaa namoota immoo arraba itti fufuu barbaadan mirga guutuu kenneefi bira deemuu barbaada. Kun immoo sodaa osoo hin ta'in hayyummaadha gootummaadha. Namni dhiifama gaafachuun akka wallaalummaatti akka sodaatti kan fudhatu jira. Balleessatti mixan amma ka dhiifama gaafachaa jiru. Dhiifama ka gaafachaa jiru hayyummaa kiyya gootummaa kiyya akkasumas immootu hawaasa na jaalatu namoota gurguddaa bilbilaan na dubbisan waan kabajuuf safarra dhaladhe waan kabajuuf waan isaan godhinaan jedhan gochuu barbaadetti ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa walitti dachaanaa nagaan naa tura.